yeroo hojjettan wayyoo yaa jiru biyya ormaa wayyoo itti hojjaa mataa qabattanii maal taasuun biyya kootti akkas ta'e maal taasuun biyya kootti rakkadhee jiraadhee biyya kootti sun akkas ta'e akkas jechuun ni jira jechaadha. Jiru biyya ormaa kanaaf jechaadha. Ishiin Itoophiyaa intala Itoophiyaa irratti sobaan murteessiti yeroo ishiin kadhattu ishiin tonqaayidha jettiin amantaa ishiin ortodoksiidha hubadhaa. Uddaasee Maariyaam yeroo qabattee kadhattu ishiin xoloqqoltii ishiin akkana dhatte namoota biraa hojjetan sadi ta'anii hojjetu natti fakkaate akka isaan walitti bu'an akka yeroo taasistu jechaadha. Tiksee eegumsi kee waaqa koo jalaalli kee naaf baay'ate oolmaan kee waaqa koo galaata kee. Kan ilmaa kan afura qulqulluu waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtoota maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni akkam nagaa jirtu. Ani nagaa kooti waaqayyo guddaadhaaf haa galatu. Egaan bakka jirtanitti arjummaaf dhiifamni waaqa keenyaa araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli dhuga buutotaa hunda keenya faana haa ta'u ameen. Egaa maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya dubroo Maariyaam lafa jirtan maraatti egaa nageenyi waaqayyoo ammas dachaadhaan isiniif haa baay'atu jecha Sanbeen TV sagantaa isaa qindeessee egaa tokko jedhee eegalaa jira. Kanaafiyyuu hundumti keessan namoonni haarawaa taatan yeroo jalqabaaf gara YouTube kanaa dhuftan subscribe gochuun akkasumas illee hiriyoota keessan illee affeeruuf share akka gootan maqaa Kiristoosiin isin gaafadha. Kana malees warroonni miseensa keenya duraanii turtan Sanbeen TV egaa like share gochuun akka nu faana turtan maqaa waaqayyoo isin gaafadha jechaadha. Egaa guyyaa har'aa kana akkuma tarree isaarraa argitanii jiru biyya ormaa ilaalla jechaadha wajjini. Egaa waa'ee jiru biyya ormaati. Egaa maatii Kiristoos jiru biyya ormaa yeroo jennu tokkoffaanii egaa namootuma biyya keessaa gadhiisanii gara biyya alaafaa biyya garagaraa jiran qofaa osoo hin taane biyya tokkorraa gara biyya tokkotti kan hojiidhaafis haa ta'u barnootaafis haa ta'u jireenyaafis haa ta'u bakka garagaraa deemanii jiraatan jechaadha. Jiruu biyya ormaatiin kan dubbatuu danda'u jechaadha. Kanaafiyyuu egaa irra caalatti immoo jiruu biyya ormaa kan jedhame yeroo jedhamee sirriitti ilaalamu namoota biyya alaa bahan biyya Itoophiyaa keessaa biyya alaa deeman isaan qofa jedhee kan yaadus ni jira. Garuu fakkeenyaaf namni tokko egaa jiruu biyya ormaa kan irratti sirriitti ilaaluu danda'u yaa jiruu biyya ormaa jedhee kan sirriitti of kennee yookaan immoo ifa baasee dubbachuu danda'u naannoo jiru sunirraa gara biyya biraa fagaatee yeroo deemudha jechaadha. Tokkoffaa jiruu biyya ormaa kan nama jechisiisu maal seetan amma barnootaafis haa ta'u jireenyaaf hojiidhaaf biyya biraa osoo deemtanii biyya hin beekne tarii afaan naannoo sun yoo beekuu wallaaltan yoo beekuu dhabdan bakka naannoon sun siniif haaraa waan ta'eef afaan isaanis hin beektan waan ta'eef wanti achi jiru bitaa isinitti gala jechaadha hanga bartanitti jechaadha. Hanga bartanitti bitaa waan isinitti galuuf baay'ee isin dhiphisaa qorumsa garagaraatu isin mudachuu danda'a jechaadha. Yaa jiru biyya ormaa nyaatti nama nyaatti inni jedhan dhugumaa nan nyaadha jedhee dhufee tanaan asitti akkasitti rakkadha jechuu dandeessu biyya ormaa deemtanii jechaadha. Aadaan isaanii kan biraa ta'uu danda'a. Haalli nyaata isaanii kan keessan irraa adda ta'uu danda'a. Haalli jireenyaa safuun biyya sunii waan garagaraa waan baay'eetu jira jechaadha. Jiruu biyya ormaa kan nama jechisiisu. Kanaafiyyuu amma namni tokko biyya tokkorraa biyya tokko deemee yookaan kireeffatee yeroo jiraatutti mana kiraa sunitti jireenya garagaraatu waan adda addaatu isa mudachuu danda'a jechaadha. Manni kiraatti ulfaachuu danda'a. Naannoonni jiru sunitti ulfaachuu danda'a. Hojiin hojjetu sunii fi jireenyi inni jiraatu sun immoo walqixa ta'uufii dhiisuu danda'a. Yeroo kana jireenya biyya ormaa kana sirriitti yaa jiru biyya ormaa jedhee namni kun akka gaddee dubbachuu danda'a jechaadha. Kanaaf irra caalagaa jiru biyya ormaa kan nama jechisiisu gaafa haadha ofiirraa baay'ee jechaadha. Namni tokko haadha isaa biraa yeroo deeme iddoo biraa deemu bakka baay'ee itti ulfaata jechaadha. Ayyaanni waggaa yeroo dhufu itti ulfaata. Wantoonni garagaraa yeroo itti dhufan baay'ee itti ulfaachuu danda'a jechaadha. Sababii isaa maaliif egaan haadha isaarraa deemee bakki haati isaa yeroo isa soortu haati isaa yeroo isaaf dhiphattu kana hundarraa yeroo deemu biyya isaa biyya beeku naannoo beekurraa yeroo fagaatu
waan baay'eetu isa mudata jechaadha. Garaan isa mo'ama. Kanaafiyyuu kun jiru biyya ormaa jedhamee ilaaluu danda'a jechaadha. Amma wanti hundiyyuu haara bakka nutti ta'utti jechaadha. Amma itti barrutti wanti hundi bitaa waan nutti galuuf jireenya biyya ormaa jechuu dandeenya jechaadha. Irra caala immoo kan barame egaa namoota biyya garaagaraa biyya alaa deemanii jechaadha jiruun biyya ormaa kan jedhamu. Egaa biyya ormaa keessatti amma Itoophiyaan ala yeroo deemtanii namoonni Itoophiyaadhaan ala jirtan jireenya biyya ormaa kana haala garaagaraa keessa dabartanii jiraachaa jirtu jechaadha. Of jijjiiruuf maatii keessan jijjiiruuf hiriyoota keessan obboloota keessan bakka waan garaagaraatiif jecha warroonni biyya garaagaraa jirtan jiraachuu danda'a. Biyyoota Afrikaa garaagaraa, biyyoota Ardeeshiyaa, biyyoota Arabaa garaagaraa, Ameerikaas haa ta'u biyya garaagaraa kan jirtan of jijjiiruufis maatiidhaafis kan deemtanii jirtu jechaadha. Jiruu biyya ormaa sana achitti kan beekan isinidha jechaadha. Aadaan dhumayyuu osoo gara aadaa laalleyyuu aadaan biyya Itoophiyaadhaan alaa fi kan Itoophiyaa tokko miti jechaadha. Gonkumaa tokko miti jechaadha. Kanaafiyyuu haalumti nyaanni aadaa illee amma fakkeenyaaf Itoophiyaan nyaata ishee nyaattu keessaa inni beekamaan biddeenidha jechaadha. Biddeen nama biyya biraatti argachuu hin dandeessan. Garuu biddeena fakkaatu argachuu dandeessu yookaan immoo asii toshamee bakka isin jirtan yookaan dhalattoonni Itoophiyaa nyaata isaaniiti kun. Garuu lammii biraatiin biddeen maal akka ta'e hin beekamu jechaadha. Garuu lammiin Itoophiyaa biyya garaagaraa geessuu danda'u, ijoolleen Itoophiyaa biyya garaagaraa nyaata Itoophiyaa geessuu danda'u jechaadha. Garuu arguu hin danda'an jechaadha. Beekuus hin danda'an. Kanaaf egaa maatiiwwan Waaqayyoo irra caala immoo biyyoottan Arabaa garaagaraa keessa kan jirtan jiruun biyya ormaa maal akka ta'e, hammam akka rakkisaa ta'e, hammam akka gadadayeessaa ta'e egaa isinitti himuu hin danda'u jechaadha. Warroonni keessa jirtan sirriitti dubbachuu dandeessu jechaadha. Achitti sirriitti halkanii guyyaa hojjettanii amma dhiiga tuftanitti dugdi keessan isin citee kan hojjettan hedduu keessantu jira jechaadha. Hedduu keessantu jira. Isa of jijjiirtanii maatii keessan jijjiiruuf achi teessanii abbaa keessan qotiyyoo isinitti gurguree biyya ormaatti isin ergeessuniif mana ijaaruuf qotiyyoo bituuf qambararraa baasee isiniif jecha gara biyya alaa akka deemtan jecha qotiyyoo isaa qambararraa baasee abbaa keessan isin geessee qotiyyoo isinii gurguree isin geesseef isin immoo qotiyyoo kan biraa bituuf halkanii guyyaa kan dhamaatanii hojjettan ni jirtu jechaadha. Hubadhaa. Kanaafiyyuu jiruun biyya ormaa kun baay'ee mamatti ulfaatu hundi keessan beektu. Kana malee akkuma achi deemtanii hojjettanii sirriitti hojjettanii immoo gatii hojii keessanis immoo kan dhabdanii murtoo garaagaraatiif of kennuuf murtoo garaagaraa ofirratti raawwachuuf immoo kan kaatan jiraachuu dandeessu jechaadha. Qarshiin keessan isaan irratti hafee isiniin kennuun jedhanii biyyatti galuu barbaaddanii akka biyyatti hin galle isin dhoowwanii waan baay'eetu jira jechaadha. Kana keessa dandeessanii yaa jiruu biyya ormaa kana maaloo jettanii sirriitti kan rakkattan jiraachuu dandeessu jechaadha. Halkanii guyyaa hojjechuudhaan jiruun biyya ormaa kun akkuma beektan mana qulqulleessuu yoo ta'e nyaata bilcheessuu achumaan kana gochuu rafuun hin jiru halkaniif guyyaa yeroo hojjettan wayyoo yaa jiruu biyya ormaa wayyoo jechaadha mataa qabattanii maal taasuun biyya kootti akkas ta'e maal taasuun biyya kootti rakkadhee jiraadhee biyya kootti sun akkas ta'e akkas jechuun ni jira jechaadha. Jiruu biyya ormaa kanaaf jechaadha. Hubadhaa. Egaan walumaa galatti kan jechaa jirru waa'ee jiruu biyya ormaa kana jiruu biyya ormaa kana ilaalchisee waan baay'eetu jira jechaadha. Achitti halkanii guyyaa hojjechuudhaan hojiin isaan dhumu waan garaagaraatu jira jenneerra jechaadha. Kanaafiyyuu kana ma'uuf immoo jiruu biyya ormaa hammaataa kana keessa darbuu qabna jechaadha. Keessattuu biyyoota Arabaa keessa warroonni jirtan seeraan dhagaa. Kanaan duras waan baay'ee haasofneerra waa'ee jiruu biyya ormaa kanarratti namoota biyya Arabaa keessa jirtan keessaa waan baay'ee haasofneerra jechaadha. Hubadhaa. Hojii keessatti wanti garaagaraa isin mudatuu danda'a jechaadha. Dhugaa dubbachuuf akka dhageenyutti akka waan garaagaraa arginutti jarri isin biraa hojjettan dhiiguma namaa waan qaban illee hin fakkaatan jechaadha. Baay'ee garaa jabaatu hangaraa laafanii jiraachuu danda'u. Haa ta'uuti qarshii keessan sin dhoowwachuu danda'u, humna keessan nyaachuu danda'u, yeroo tsoomni dhufullee akkasin nyaata tsooma hin qabne akka hin nyaannellee sin gochuu danda'u. Kanaan dura akkasin taasisaa jiran karaa koomentii garaagaraa nuuf dubbattaniitu jechaadha. Kanaaf mudannoo baay'ee qabaachuu dandeessu amma. As keessatti wantoota bakka jirtan kanatti kan sin mudate hundi keessanuu mudannoo qabaachuu dandeessu jechaadha. Kanaan dura obboleettiin keenya tokko mudannoo ishee nutti himte yuutuubii kanarra jira.
bakka baay'ee kan nama ajaa'ibu nama biyya tokko taate nama lammii biyya biraa faana jechaadha. Keeniyaa moo isa jetti intalli ishee faana intala biyya ishee irratti yeroo ishiin sobaan murteessitu badhaa. Ishiin Itoophiyaa intala Itoophiyaa irratti sobaan murteessiti. Yeroo ishiin kadhattu ishiin xonqaayidha jettiin amantaa ishiin ortodoksiidha badhaa. Uddaasee Maariyaam yeroo qabattee kadhattu ishiin xoloqqoltii ishiin akkana dhatte namoota biraa hojjetan sadi ta'anii hojjetu natti fakkaate akka isaan walitti bu'an akka yeroo taasistu jechaadha badhaa. Mana suni akka deemtuuf akka ari'amtuuf waan garagaraa taasiste waan ishiin hin fuune shaanxaa ishii keessa ishiitu fuudhe jettee isaan barabbaranii akka sakatta insaan akka ishiin qabamtee hidhamtuuf waan ishiin hin goone hin qabdu jechaadha. Tarii viidiyoon kun ishee akkas goote kanas biras gahuu danda'a ta'a. Hubadhaa biyyaa kan baatan hundumti keessan hojjechuuf kan jirtan mana adaadaa keessan yookaan mana eessuma keessanii osoo hin taane mana nama hin beekne jechaadha. Nama warra hin amanne cal jettanii hojjechaa jirtu jechaadha. Isinis biyya suniif haarawaadha. Biyya ormaati lammii keessan miti. Ilma adaadaa keessan yookaan ilma eessuma keessanii abbaa keessan akaakayyuu keessan akaakayii keessan miti jechaadha. Hubadhaa achi deemtanii soba walirratti murteessuun isheen akkasidha inni akkasidha jettanii osoo wal utubuu qabdanii jabaa dhobboleettii koo jabaa dhobboleessa koo bara hamaa kana biyya hamaa kana jabaannee waaqayyo wajjin ofirra dabarsinaa nutis boru nama taana wajjin jabaannee dabarra jechuu osoo qabnu achirratti wal awwaalu jechaadha. Hubadhaa wal awwaalu ijoollee biyya tokko taane wal awwaaluudha jechaadha. Hubadhaa maatii Kiristoos kun gaarii miti jechaadha. Viidiyoon kun simbira gahuu danda'a. Kanaafiyyuu akkamitti tokko taane akkamitti jiruu biyya ormaa kana injifannaa jechuu qabdu. Yeroo isheen kun kadhattu wajjin anaafis naa kadhadhu obboleettii koo ammasitti kanan hojjedha ani immoo deebiin kadhadha akkasitti wal deeggartanii badii keessa waliif dhoksitanii akkasitti darbitu jechaadha biyya ormaa. Aqaati boru maal akka taatu beektaa dhugaan siniin jedha. Akkanatti namoonni waan hin taane hojjetan namarratti daba yaadan namarratti sobaan murteessan dhumni isaanii badiidhuma jedhanii murteessan ebelu akkasidha ebelu hattuudha jedhee yoo namatti murteesse dhumni isa hattuudhuma ta'e namni itti kolfee abbaan barbaade asiifachiin isa tuma lafaa kaaseen gooliitti isa ifataa haala kanaan jiraata jechaadha. Namni tokko ka'ee sobaan namni sun akkasidha inni hojiinsaa akkasidha jedhee yoo sobaan namarratti murteessee yoo dhugaa sun abbaan dhugaa sun immoo yoo miidhame namni sunis akkasuma miidhama jechaadha. Hubattanii seenaa Naabutee ni beektu. Naabuteen osoo waaqaa fi mootii keenya arrabsuu isa argine jedhanii dhagaadhaan rukutamee dhiigee akka du'u taasisan. Amma foonsaa allaattii samiirraa sareen amma dhiiga isaarraa abdutti rukutame jechaadha. Godaatti gatame. Warri akkas ta'an sunis dhumni isaanii kanuma ta'a jechaadha. Warri haala suni sobaan akka itti murtaa'u taasisanis Elzaabel ishiin jedhamtus akkasuma taatee duute jechaadha. Hojii waaqayyoo kanadha jechaadha. Hubadhaa. Akkasitti hammaarree yoo ta'e waaqayyoosis akkasumatti hammaarree nuu kenna jechaadha. Hubadhaa. Akkasittis yoo hammaarree akkasumatti nuu kenna. Kanaafiyyuu maatii Kiristoos daba walirratti yaaduun qabdu biyya ormaatiin jechaadha. Jira mudannoon garagaraa nuti dhageenyu. Amma fakkeenyaaf obboleettii keenya kanaan dura ajjeefamtee kan jedhan kaan ajjeefamtee jedha kaan ofiishee of ajjeeste jedha. Homtuun beekamu laala haala kanaan dabarte irraanfatamte duute ilaala biyya ormaa keessatti. Isheenis namuma biyya ishiitiin duute nama biyyaatu ajjeesee jedhama. Amma du'aatti illee jechaadha hubadhaa. Jiruu biyya ormaa kana keessa biyya ormaa keessa jirra. Biyya ormaatii osoo jirru biyya ormaa kana keessatti osoo wal utubnee biyya ormaa kana gara biyyaatti galuu qabnu achumatti illee walirratti kaana. Biyya ormaa teenyee gosaan sanyiidhaan biyyaan lafaan gandaan wal qoonna jechaadha achi keessa teenyee. Maatii Kiristoos biyya suniif keessummaa dhabnuti. Biyya keessa teenyee wal baachuu dadhabne biyya ormaas deemnee maaf biyya ormaa jeeqna. Maaf wal baachuu dadhabna. Biyya namaa deemnee maaf isaan kun akkasidha jennee maaf biyya keenya arrabsiisna. Maaf ganda keenya arrabsiisna. Maaf amantaa keenya arrabsiisna. Kanaafiyyuu kanarraa of qusachuu qabna. Ijoollee waaqayyoo hundumti keenya iyyuu nama ta'uu qabna. Inni guddaan yoo nama taanedha. Kan waaqayyoos nu faana ta'u. Nama ta'uu qabna jechaadha maatii Kiristoos. Kanaaf mudannoon garagaraa isinirra ga'ee jiraachuu danda'a.
garuu inni guddaan jaalalaan dabarsuudha. Warri mana garagaraa teessanii kophaa hojjettan yoo jiraattan waaqayyo keessan kadhadhaa, yeroo raftan balbala keessan cufaa sagadaa kadhadhaa. Dhugaan isiniin jedha kadhadhaa, sagadaati bu'aa gara waaqayyootti. Imimmaan keessa kadhannaan imimmaan qabu humna inni qabu ani isinitti himuu hin danda'u. Dhugaan isiniin jedha kadhannaan imimmaan hin jiru humna guddaa qaba. Mana isin jirtan illee ni jijjiira. Nageenya taasisa jechaadha. Namuma halkanii guyyaa isin caqaccaqu isin jibbu gara jaalalaatti isinii jijjiira jechaadha. Bakka jirtan hundatti cimaatii kadhadhaa. Wal jaaladhaa, waliif gaddaa, waliif dirmadhaa, waliif qaqqabaa dafaatii. Bakka jirtanitti jechaadha. Jiruun biyya ormaa akkas ta'u malee egaa nuti amma fakkeenyaan biyyi koo Shawaa Lixaadhaan nan jiru magaalaa Bishooftuuti. Anaaf amma jiruun kun biyya ormaati. Biyya koo keessa taa'ee Itoophiyaa keessa jira malee bakka inni itti dhaladhee jiru. Bakka inni itti dhaladhee fi bakki kun anaaf tokko miti. Bitaan itti gala yeroo tokko jechaadha. Kanan jiru mana kiraa keessa. Biyyatti immoo mana warra koon jiraadha. Yeroon barbaadu bahee galee nyaachuu hin danda'a. Asitti immoo yeroon mana kiraati. Akkam barbaadetti bahee galee akkam barbaadetti utaaluu natti ulfaachuu danda'a ta'a. Utaaluu yeroo sirriin jedhugaa sa'aatiin barbaadee bahee deebi'uu jechaadha. Asitti yoo barbaadan sa'aatii 2 dabarraan barri isaanii qullufachuu danda'u. Biyya kootti halkan keessaa sa'aatii 8tti yoon galellee maatii karra sun dhaabanu qabaachuu hin danda'a. Kana hubadhaa maatii Kiristoos. Kanaafiyyuu egaa sagantaa akkanaa kana itti fufnaa kutaa lammaffaa isaa irratti immoo mudannoo biyya garagaraa keessatti mudatan wal bira qabuudhaan barnoota garagaraa baranna waan ta'eef egaa sagantaan kun yoo isinitti tole egaa koomentii jalatti naaf barreessaa, sheer godhaa, laayik godhaa. Egaa maatii Kiristoos namoonni haaraa taatan immoo sabiskiraayibii godhaan isiniin jedha. Egaa hanga ammaatti kan nu faana ture waaqni abbootii keenyaa, waaqni Abrahaam, waaqni Isaaq, waaqni Yaaqoob, waaqni hunda keenyaa ilmi dubroo Maariyaam Kiristoos inni fannoo qaraanioo irratti fannifame anaaf isiniif jedhee nyaata jireenyaa, biddeen jireenyaa, bishaan jireenyaa nuuf ta'uuf, nu obaasuuf inni nuuf wareegame Kiristoos abbaan keenya inni samiirra jiru halkaniif guyyaa ergamoota isaatiin kan nu eegu hafuurri isaa yeroo hunda nu faana kan jiru waaqayyo keenya naannoo nuti jirru hunda buufatee kan nu gargaaru karaa hundaan akka isa galateeffannuuf qofa kan nu uume kan nu gargaaru kan nyaannu kan nuuf kennu kan uffannu kan nuuf kennu kan hirriba gaarii nu akka ciisnu nu taasisu waaqni keenya bakka jirtanitti sinaa eegu galanni filfinnis isaaf haa ta'u. Egaa nagaa ta'aa ulfaadhaa. Egaa kan haasaa kanaan nu ga'e masirra deebiin galanni filfinni isaaf haa ta'u. Dubroon Maariyaam haati keenya haati jaalalaa waadaan fannoo jalaa giiftiin keenya yeroo hunda araarsummaan ishee nu faana haa ta'u. Egaa ergamoonni waaqayyoo qulqulloonni waaqayyoo araarsummaan isaanii eegumsi isaanii nu faana haa ta'u. Egaa galatooma ulfaadhaa nagaa ta'aa galanni waaqayyoof.